Malaysiin kuma. Harka dhibba keessa barneen 95 isuman kuma. Akka dhiiraa takkaatitti sirri hin jiru waan ta'eef jechuudha. Si galee sila dhiirumatu dubartii dhagiraani sirri hin jiru. Isuma obboleessa kiyyan kumadha. Oma fedhe yoo ta'e jechuudha. Adda mee iluu miira kamtu haati mana tante aartee mana irraa baatee dubartii biraa fidee booda deebi'ee dhiifama Oromooti jechuudha. In jedhamullee jedhamuufillee hin taa'ullee. Nammoo maaliif akka godhellee isaa rabbitu walitti beeka. Taani ammoo yoo rabbi laaffisee fi araaramanii waliin jiraatanii marhaba. Pokkora miidiyaa irraa dhiisee akka dhiira dayyuusaa jedhaani. Tole haadha faatee galatoomi. Anammoo wanni jechuun barbaadu kiyyaa fi kookeetti illee muriitti irraa baafatanii jara dubbisuu barbaada. Jara ammoo gaafin nuti gaafannu. Jaarsummaa kana gara keessattiin akka laalluuf immoo akka asirratti laalluuf barbaadan filannoo jaraa kennuun barbaachisaadha. Amma yoo jarri as paablik irra barbaadan irratti illee laaluu dandeenya. Yoo lakkee immoo nuti dhimma jireenya keenyaa garuma keessatti rakkoo jiru akka nu laalamu barbaadan lafarratti yoo jaalallee lafarra gabbuuf namaa rakkoo tokko qabachuu. Dubbii tana kennatamoo kennannillee akkasitti gaafanne irra bareeda. Kiyya. Kiyya. Jalqaba irraa kaaftee as jirtu isaan dhageetta. Dhaga'u jira. Dhimmi keessan kun lamaan baay'ee ajandaa ta'e miidiyaa kanarratti samoonni kana deemaa jira. Sanii wal qabatee amma nullee hanga tokko keessatti hirmaanne malee ilaalatumaan turre cinaa deemnetti rakkoo dhimma keessan lamaan jidduu jiru kana miidiyaa irratti baafnee ayimarratti isin ilaallu moo gara keessatti akka isin ilaallu barbaadda akka mataa keetti. Gara algaa galii jedhin isiidhaan gara algaa gallaan algaa nun barbaachisa. Algatti galuun duratti kaakoo himee akkachitti koo. Algaan ni galti bare yoo rabbiisin yaanni kee bareeda. Bilbila keessan namoota baay'ee illee kenneefii ture bilbila nama natti dhiyaatu jechuudha akkasii bilbilan jechuudha. Bilbilan kaaftu beektaa? Bilbilan kaaftu kaleessa Mubaarakin jira Mubaarak Baalee hin barbaadu. Isatu intala biraan irratti fideetti. Intalli dammoo tama yeroo isiin as jirtu walitti seenanii walirraa akka ollaatitti buna waliin dhugani dhufte jechuudha. Yeroo kanatti ammoo even ani gasti laayivii jira. Muyyattiin tun harkaan na qabatteerti harkaan na tutteerti jechuu kiyya wanni biraan jiru argite. Yeroo kana yegiddi namni laayivii kiyya jala jiru arganiiran garuu wanni biraa wanni tokko hin jiru jechuudha. Ollaadha nutti seenanii. Na tutteerti jedhee. Mucattii waan biraa waliin goone jechuun harkuma wal qaqqabattan malee. Maal waan laayivii jirtaa naan jettee harkaan na qabdi harkuma sana argan wanni biraa tokko hin jiru beeki. Anuu yeroo sanas jala ture argeetti ni jira. Iskurushiyuuti qaba jechuu harka. Kanaaf wooma isiin na bira jirtu seetee akkuma dura walitti seenanitti shaayii fiddee dhufte isiin. Isi kookiinoo jennaan lakki kookiin hin deemteerti hin jirtu jedheen aganuma bakka laayivii jirtaa jettee harka kana tikashaa kiyya kana qabdi beekta kanuma argan waan biraan jiru. Irratti waa gaafadhaadha faate harka maa sukkuumtare yeroo sana takkatti harka irra oofaa ture harka keetiin harkisii sukkuumaa turte bara. Wayitiisan nama dura ta'e qabdee. Kookiin hin jirtu jettee gaafannaa deemteerti jennaan itti lifte. Akkas jedhu kana waan ta'eef bilbila namoota bilbilan kaaftu argite bilbilan kaaftu waan ta'eef yaa anu rakkoon qabu an kaleessa kaase suuraa isiillee kaleessa isiin erga san barbaadu jettee inni bakki bira addadha dhiifama naa godhaati. Bakki bira wallaahi billa. Kibirri ofiitiin isin hin tadardarti. Sistu ittiin isa bare boleetti. No, isin kibirri ofiitiin ati kibirri ante daraddarami isin waan daraddarti kibirri ofiitiin. Yaa saam itti daraddarti jiraale laatti daraddarim jiraale chigee. Amma haadha faata tiifi isin lamaa walitti hin tareen aqoon. Kiyyoo. Asbiratti. Maddaa hime. Tanka hojii ganama yaada wayii kasarraa hubadde jira. Yaada wayii kasarraa hubadde jira teessi. Amma haadha faata ilaalanii wanni waan kana hin gaafanna jedheef illee dubbiin tuni gara keessatti akka gabbuu hin dandeenye waan beekeef. Maaliif yoo jette mucattiin tuni yoo gara keessatti namni silkii fuudhee itti dawwaluu silkii nama tokko raayyuun kaaftu jedhan. Siigalee akkamiin jedhutti argaarta. Yoo amma kana madaan jedhu kana dubbii gara keessatti hin gabbuufne yoo laalla jenne yoo mucattii tana achiin dhabne yoo akkam goona. Rakkoon jiru amma akkuma kiyyaa gaafate si gaafadhu sume akkuma kiyyaa gaafate si gaafadhu lafannaa haala nisran naaf ta'u jettillee dubbii isiirra. Siigalee kiyyaa illee amma dubbii biraa keessa deemtee ilaaluun sun ta'inni dubbiin lafa si halaalamtu miidiyaa irra si halaalamtu. Waan biraa keessa deemtee akkana jechuun osoo
Kiyyaan rakkoon qabu jedha kiyyaan Chapa raafitannee tuka si asira si ila dagai. Yo isini okay lafan na lala jettu silki kasu dudde taate isi ilalla tamale no mebra ilalla. Mare lafan na lala na lala jettu taate dubbi sira jettu isi gafadha. Ramadan dhaggeeffadha amartii keessanuu isinitti himaan dubbii. Dubbii akkanuma waan asii achi nuuf hina dhaggeeffadha. Dubbiin akkaataa itti dhumattu. Malaakeetii dubbii isinitti himna. Dubbiin callisaniitiin jechuudha. Akkana naa dhumattu akkana naa dhumattu miti. Wanni isin gochuu qabdan tokkoffaa kiyyaa wal lolan addaan bayan. Kiyyaa waan kan akkamitti araarfachuu qabu akkamitti jaarsummaatti kennuu qabdu. Mucattii tana wal lolan addaan baanii kabaja qabdi ulfina qabdi sii galee akka ulfinaatitti intalli tuni intala teenna waan taateef kabajaa fi ulfina isii guutuu isaa qabatee kara mucattii dhaquu hin dandeetta jedhaatiin kiyyaa gaafadha. Wanni mucattiin diddoo kana moo wanni mucattiin kara takka deemtu hin jiru. Sanuu gaafa nu bara yoo mucattiin waa takka kara takka wanni mucattiin usmee nu isin qabaa warri soddaa mucattii nu qabaan mucaa ammoo kabaja isii guutuu yoo kiisallee jettan kiisnee akka gaariitti mucattii deeffatuuf qophiidha. Isin mucattii teessan lafan nu qabuu dandeettanii? Kinoo ila kara takka ila. Koki nuyiti ragaati. Qabna mucattiin hin dadhabnu jaarsummaa isin gargaarraa yoo kanatti himataallee taana himachiisaallee taana dubbii isin jala galtee dhusme nu karaa daawwal mucattiin nutti sokkitee mucattiin intalatee na waan ta'eef kootta lafarra taatanii miidirra taatanii awwaala nu mari'adha. Nu gama kenna waa takka rakkoon qabu nu gama kenna waa takka rakkoon qabu isinummaa mucattii yoo lafarra qabuu dandeettan. Chaarjii na cufaara dubbii wal keessa noofina jirana waa chaarjii na cufaara ila yoo dandeete mucaa jaratanii afaan lama bichaa gaafadha jiran. Asiran nu hafitu edha dubbadha asirratti lafan nu hafitu edha kokee dabalanii jaarsallee kun jiloollee baaleollee ta'e asira lafarra fitu jiran dubbii wal keessa ooftanii gara gandummaatiitiin dubbiin karaa sirrii ammareef karaa sirrii irra dhufte ramadaan dubbiin siin galle maaliif yoo jette warri soddaawwanillee dhufanii jiran waan ta'eef nutillee immoo akka nama tokkootti mucattiin tun erga sokkitee jetterra maatii isiititti faamilii isiitti dhayinee kabajaan mucattii tana deeffatu waan barbaannuuf taragaagga ramadaan xiqqoo isii ayyee baadiyyo si wajji dubbachuu barbaadaan mucattee harkaa qabnetti ta'e mucattii nu dubbiseti. Kookii miyuuti irraa kaasi. Miyuuti irraa kaasi waan isin barbaaddu nu gaafadhu jaarsummaan tuni lafarratti. Kookii miyuuti irraa kaasi. Kookii. Salaamu alaikum. Wanni amma jenne kun hin ta'amu hin ta'u. Kookii. Wanni amma jedhe kun dhageettee waan amma jedhe kun hin ta'amoo hin ta'udha waan kana waan siin jenneen fudhatta. Hin fudhadha qabu yaani hin fudhadha kun namni akka asirratti haasaa jiru kun namni boroo kiyya na gaafatamu jiru waan ta'eef ani deebi'ee bakka sanarraa deebuus hin barbaadu. Ani dubbiin lanaan diga miidiyaarra fidee isaa kanaafuu ani jaarsummaan na haasa'amullee hin jiru na dubbatamullee hin jiru. Maaliif haadhi timirtuma asirratti illee taatee haasoftan uumaan deemtanii yoo keessaa illee taatee dhuftanii haasoftan deemtan malee ruuhii xiyyaaf ittiin gaafatamtan isinii galee. Dhaggeeffadhu waan ruuhii teetiif dhaggeeffadhu kooki waan ruuhii teetiif waan wanni keetii muluu isaa nutu fudhata. Dhaggeeffadhu waan nu siin jennu hin fudhatta akka inni waan jarri jettu dhaga'utti waan nu siin jennu hin fudhatta. Sitti yoo barbaadu yaani wanni didullee jiru garuu mootu yoo fudhadhellee ani bakka sanitti deebi'uu hin barbaadu. Maaliif ruuhii kiyyaaf hin sodaadha waan ta'eef hin deebi'uun bakka sanitti. Fudhattee hojiitti hin deebiin akkam goonare? Jiloo waan jedhu. Jaarsummaan waan saaman jiru jedhee badhanaaf hin. Ani gaafii sirraa qaba. Maali ruuhii xiyyaafin sodaadhaa waliin jiraattaa moo qarasitu tumamta moo maaliif sodaatta maali rakkoon? Eeyyan ani qara wanta hedduun irra gahaa waan ta'eef nama ruuhii xiyyaafin sodaadha waan ta'eef isa wajjin hin jaaddamu. Maa si godha biyya guddatte biyya jirtu namni waan nama godhullee hin jiru bakka san hin laali. Ufiin fudha jettaa gimmaashin fudhattaa bakka takka deebise kaa dubbite jaarsummaa kenna. Bakka takka irra dhaabadhu jechuu barbaadeeti. Waan kanaan waan miidiyaarra fidellee hin jiru beektaa waan dubbadhellee hin jiru ofii isaati ani maatii kee keessa namni waa ta'e naan fotoodhaan viidiyoo duraan gadhiise kan muuziqaa manaamin yaniin hundayyuu hidhee achi
profaayilii gurraacheffadhee bakka hojiin oole guyyaa guutuu bakka hojiitiin na deebi'ee jedhu maaliif akkas gootee gurraacheffattee minaa jedhe inni akkasuma madaamina irra dabaltee kottuu daa'imman isaatiin mana